باني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم ولين الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله قيانا رانتنا قيا رمضان هجرة بركم تقول بافوري في أفرتمي في أفوري رمضان دي تمي سجل قيا ولدرت عيد الفطر قرتيجا أينو قيا سن كيس جر عيد بردو عيد نجا قرورا إتاما جولة أبا هنك أمنه murna amma gartan kanarraa kaasee murna akkanaa kana lakkoofsa namaatiin yoo goone nama 70 ol haawwan isaaniitii wajjin obboleeyyan isaanii kan shamarraniitii wajjin daa'imman isaanii harkallee osoo nafin iida gartee gaa iidal fitrii gammachuudhaan geggeessuudhaaf jecha ijoollee yatama abbaa hin qabne kana akkanatti rabbiif jecha gammachiifneeti jirra. Warra ijoollee tana uwwisuu keessatti qooda fudhate rabbi haa milkeessu. آمين Rabbi haa milkeessu. آمين Anillee wanti na gammachiisu imaama biyya tanaa ta'ee osoo hin jiru imaamuun tiitii jalatti yatamaan ijoolleen abbaa fi haadha hin qabne ijoolleen abbaa hin qabne jara keenya keessattuu yatamaan namaa ta abbaa hin qabne yatamaan horiidhaa ta haadha hin qabne jedhama. Yataamaa horii ta haadha hin qabne tan horii hundumaa darba. Yataamaan namaa ammoo ta abbaa hin qabne jenna. Hatti carraaqee daaratti yaadee nyaatatti yaadee akkasitti jireenya isaaniitti yaadu abbaa yataamaan namaa ta abbaa hin qabne jechuudha. Anaaf ijoolleen tun obboleeyyan keenya nama nuti beeynu nama nuti wajjin jirru santu ilmaan isaanii yataameessee nu biraa gartee gaa deeme arra hedduu takka wanti anis na gammachiisu gandaan itti imaamaa keessatti yataamaan bifa kanaan akkanatti miidhayte وردي sargii fakkaattee iidaaf akkanatti qophii godhurra wanti nama gammachiisu wanti na gammachiisu takkallee gartee gaa hin jirtu jara keenya warri viidiyoo kana laaltan ani jarjarumaaniin gama sagantaa as ba'ee ijoollee tanaa wajjin bohaaruudhaaf jecha akkasitti jee malee ganaa nama 17 jarri kun ganaadha namni 50 dhufuudhaa taa'aa jira keenya subhaanallahi alazim Taayiwaan keessa jiran duuba uffata areeruudhaaf laata Taayiwaan keessa jiran duuba diidama ta'anii jira maram haadholee isaanii dabalatee haadholeen isaaniitis akka isaanis ijoolluma isaanii tana laalanii gammadanii oguufitti as deebi'an ifitti gartee gaa qalbiin cabneef jecha haadholee isaaniitis walumaan iida bareedduu akka godhaniif uffanni gartee gaa bitameefii jira. Warra arma keessatti qooda fudhate mee ijoollee tanaanis maashaallah naa jaagizee tokko ما شاء الله ما شاء الله isin dhiiftee haadhumtu isin dura haadhumtu معلوم. naa jettaniini إيه eega kana naa jettan booda warra gartee gaa ispoonsara ta'ee yataamaa tana gartee gaa uwwisuudhaaf akkanatti hiriirfate birrii rabbiin umrii isaan haa dheereessu آمين ijoollee taanii keessatti rabbi umrii haa dheereessu آمين ijoollee isaanii rabbii yataameessini آمين akkas rizqii guddoo tadhuma hin qabne rizqii gartee dhalootarraa dhalootatti dabartu rizqii imaana qabdu tan barakaa qabdu rabbi haa kennuuf آمين umrii isaan rabbi haa dheeressu آمين amiin naa jaam gaa joole آمين umrii rabbi haa dheeressu آمين ilmaan isaanii rabbi haa tursiisu آمين isinillee bakkaan rabbi isin haa ga'u آمين ilmaan gartee gaa jazaa islaamaan tekenni rabbi isin haa godhu آمين rabbi isin haa milkeessu rabbi isin haa guddisu diinii duniyaa keessatti nama bakka qabu rabbi isin haa godhu amiin yaa rabbi amiin amiin yaa rabbi amiin dargaggoota gartee gaa nuuru salaam ربي هامل كيس خنور نور القرآنيس ربي هامل كيس شيكن خنياس ربي هامل كيس من قدوت الناس
ربي هامل كيس آمين. دلدلتوتا خينياس ربي هامل كيس آمين. وجتا موتما ربي هامل كيس قام حواس خينيا ورن بلا دابتن توكو توكوتي دوبا غرتيغا ربي هامل كيس ما شاء الله كان هنو ما فيدي اسكني مو شيخ كان ما شاء الله جرنا برينتون هندي هنولا جولو ماتانا gammachiisu dhaafi akkanatti as deemti kunoo itti kennuudhaaf deemti ijoolleen haqqaniit borulaan akka harka namaa laalle akka ijoollee abbaan isaanii maallaqa shaatti godhanii birarratti ilaalanii isaanis qalbii hin cabne akkuma laal keeshuma isaaniitii baafatanii isaanis iida nagayaa godhaniif jecha sagantaan tun qophooyte waliin keenya warri biyya alaatii fi warri biyya garatti egaa keessa jirtanis mee sagantaa tana laaltanii sagantaa nuuru salaamii fi nuurul qur'aan akkasumas hojjetaan mootummaadhaa daldaltoonni magaalaa Qunnee fi akkasumattis hawaasni magaalaa Qunnee qoodarraa fudhatan tana isinis laaltanii akka qoodarraa fudhataniif akkanatti uffataan babbareechaniiti eeganaayis haqqaliit guyyaa iidaa akka gartee gaayii isaanis qalbiin cabne haadha isaanii akka fuula keessan laalle akka qalbii takkaan abdii gartee gaa duuba takkaan bulanii gama dirree iidaa deemanii salaatanii isaanis gara magaalaadhaa hogguu deemuun asiin halaawaa asiinis mushabbak asiinis keeka asiinis wanti akka duuba gartee gaa bitataniif jecha birriin kunis isaaniif gartee gaa qophaa'e nuuru salaamii fi nuurul qur'aan jalqaba warra ahlul khayri ta'uudhaaf if qopheesse keessatti warraaf zayitaa fi ruuzas saganteeffameeti jira kunis yeroo muraasa booda bifa waliigalaatiin namni 70 mayyataamaan haadholee isaaniitii waliin uwwifaman kun oguunii fi bakka takkatti deebi'an inshaallah bifa bareedaadhaan akka ifi birratti isin bira ga'u haxeerarree keessa tolchinee sagantaa tana bifa gabaabduudhaan akka itti buhaartaniif kaameramaan keessa isinii qopheessinee akkasitti ergaan tun akka isin geessu wanti goona anilleen gaazixeessaa yeroodhaati malee gaazixeessaa muuxannoodhaati miti waan na dhaggeeffattaniif galatoomaa جزاكم الله خيرا عيد مبارك من العيدين كل عام وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنينجا أجرا أيه هذا مالك خنا سكن ترى ناهرة بيك بيك النار تنجا ورا نتفق كنا قول سدومتي جولتنا هندان أكنا جيسن أشرا يقولي داني في تنيمي آية سكن تا مالك هذا فيديو تكوه بنا قول فيديو تكوه بنا قول